Olbuti. Sareen sodaadhaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمار كفوني هردفتو تا ميديا كينيا هرس فيديو هارادان ديبيني دفني رجا چادا فيديو نما كوفل چيسون دفني رجا چودا لايك شير سبسكرايب gochuun kara فيديو Gurbattii hada gana nama na jirtaati. Dallaa horii keessanii dhanii Tiro. Baalageen kun. Maali inni wanti maal gooti midhaan Ittis badiin kun. Kana mucaa koo ittee maqaa ofiin balleessin dhugaadha sooretti. Maal jetti wanti karaa mucaa kootu natti dhuftu teessiif gaariidha. Eenyuun iyyuu dhiisuu an ala koorratti. Hammam yoo direeyyuu anaaf ala koorratti. Si galee akkamitti guddisee wanti beekaa. Maalii sooretti nama dhageessu ati mallayyoon irraa butee fiigaa Lakki mucaan koo kana godhu. Naan deema dhugaadha mana gara lammaffaan dhufuun. Nufi dhiisi. Maali? jaalala haadha jedhama kun jaalala haadha jaalalli haadha kanaan ibsa mala Olbuti. Eebada hiyyeessa. Atoobisiyaa. Kanumaatu baale bu'a. Kanumaatu baale bu'a. Bada hiyyeessa. Otuma xaaruu du'a. itu malalo bada yes taphaa arabuun irraa keeyyee namtichi hedduu humna hin qabu jaartii wajji walii utaalanii jaartiin kuffifteedhu. Oollan iyyansa dhagayee dirmatee dhufanii hulaa dhadhawanii itti seenan. Hogga seenan isiitu kuffisee irra jira. Namtichi xiqqoo aqlii qabaa taphaa arabu narraa keeyyee. Reefu ni taphanne jechuu fakkaata. Eela akkasti abshaala ta'uu barbaachisa jechaadha. Yoos malee jireenya hin gaffaamu jechaadha. Harmi. Maal? Ani garuu eessaan dhufe? Kan amma gaaffii jettee na gaafate garaa koo keessa turte kan. Waan nyaatamutu mana keessaan turre maaliif ananna nyaattee? Beelee baay'een beelee. Na nyaattee qixxaas na nyaattee biddeenis na nyaattee marqaas na nyaattee quufuun na dhabee achi immoo yeroon si ilaalu ati immoo na rakkisaa turte. Mana keessa fiiddee qodaafaa caccabsaa turte achi aareen si liqimsee si nyaatte. Amma silaa yoo na rakkiste si liqimsa laata. Bakka si rakkisu kana booddee ani rakkisu ishee. Yoo mucaa gaarii taate si liqimsa. Gobeebiin ta'an dhugaa. Akkas yoo ta'e immoo garaan gaashee yeroo hundumaa maaliif guddaadha. Kan abbaa kee moo? Ijoollee baay'ee liqimsee moo inni Ilaa maal goote beektaa? Yeroo inni dhufu isa gaafatta ishii. Yeroo inni dhufe isa gaafachuu wayyaa. Hirkoo akkam? Jirraa dhoofta. Hirkoo inni maqaan kee? Hirkoo dhuguma baalchaa saafuu sanyii gootaa. Sanyii gootaa. Sanyii gootaati na raafuu ta'e. Sitti dhaga'amaa? Namni garaa kee? Kirkiraa jirti. Arraba baasii hirkoo. Maal nama guddaatti moo? Baasii rakkina qabu. Safuu. Baasii. Sirrimatti baasii. Guutuu isaa baasii. Baasii. Hirkoo egaa akka firiin qorannoo keetii agarsiisutti dhiigni keessa qulqulluudha. Saagalatti. Dhiigni keessa hin jiru. Maali wanti si dhiphisu jira? Jiraatu hin taane jirtiidha dooktar. Asuma jirti kutaama kana keessa jirti waan na dhibbisu ta'e.
Akkas taanaan dhiphina hir'isuudha yaali. Amma sanatti garuu dhibeen dhukkubni sitti dhaga'amu jira yoo ta'e antipeenis ilaalla. Rakkoon qabu. Nan liqimsa maali qoricha liqimsaas geenye. Qoricha miti jechuun ilmoodha si waraana. Maali? Doktor. Maal fayyee man? An fayyee. Waan jedha. Fayyeera. Asi deennani. Ilaa keessatti nagaa si kaamee doktor. Ooma uummata kana wallaansa malee abbisuu. Fayyeera. Narsi fayyireen. Fayyeera. Fayyeera. Ganta fayyireen. Fayyeera. Nari fayyira hin jiru. Fayyaadha noo isa dhuga. Baay'ee fayyee jiran. Kana booddee nama tokko miti nama lama sadii yoo Fayyeera doktor. Fayyeera bakka ilmoo sodaate jechaa nama rafe. Maal taatee godhes? Sareen sodaadhaatanii sareeta achi jirtiin sareetti bira darbuu fedhee dhagaatti fudhadhe. Dhagaa amma kana ga'u sareetti rukutuuf baatee. Naan sodaadha baay'ee lafarra buusi barbaadeetan. Maal atu ga'a? Kootu deeman usin dabarfaasin. Ishi kottu na dabarsi. Kottu na dabarsi. Sareetti rukutuutti dhagaa amma kana gabaata. Jaazas. Sareetti lafuma tajjeesuu fi lafuma tajjeesuu fi dhagaa. Kadeessa sana ammoo caala jaas. Viidiyoon har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata ture. Viidiyoo haaraadhaan amma walitti deemnutti baay'ee.